ijoollee uummanni tiiktookii madadaan keessa warreen jala jirtanii jechuudha. Baay'ee bareeda. Algaan anuma argitan kana, firaashiin anuma argitan kana akkanatti nama ijaara. Hattuun jechuudha. Akkana nama goggodha ilmi biyyaa, ilmi namaa. Anan gada isinii lakkisaa. Biyya gaheetan gada isinii lakkisaa mana nan ijaarradhe. Hattuun nyaata isinii kan gad lakkisaa. Jedhee anan isinii qaalii galee sun isa kanadha. Micootu na qarrasaa jira. Anummaatti akkana beektaniifi. Akkanatti ijaara ilmi namaa argitanii. Akkanatti ijaara waassaan beekummoo wanno duumecha ta'a bakkisaa jechuudha. Kun irraa gadi jigee jechuudha laala. Irraa gadi jigee. Kun akkanatti irraa gadi jigee. Kun ilaali maagarri qorqoorroo tashakkaamin qorqoorroo maagaraan irree rukutamtu miti ijoo. Fikirii wanti warri gazzaba keessa nyaatamtan. Warra akka kootitti ni ijaarrannaa. Aarii jala annaa harkan kennin warri jettanii nyaatamtan gudii kiyya laala. Baruma baraanuu garjallaadha. Baruma baraanuu salaabinatti farada. Gadiin jedhu ammas harkan kennu ciraaroo argitanii ciraaroo eeleedhaan tolchan. Isadha bakka mukti laala. Muka akkanaatiin manni nima ijaarramaa. Takkitti mukti nagaan keessa jirtu ka. Birrii Dubaay birrii waggaa tokko jechuudha. Birriin Dubaay birrii waggaa tokko. Ani maraatuun ta'e canarra sinii jira boru sinii jira siffayyaanaa ta'a. Na jajjabeeffadha garuu aizoo akkanaan jettanan barbaada. Jajjabina keessa nan barbaada. Akkasin na jajjabeechitanan barbaada. Kun immoo fukaa gooronnoo irra haa ta'u. Gooronnoo jara keenyaan durii tokko fakkaata ijoollee ta'u. Gooronnoo dhuma jara keenyaan durii tokko injiga kaaqoy akkana jigsee isinitti argisiisuu ilaata. Kana argitanii kun laal kuni jechuudha argitanii kana. Injige kana argitanii akkanatti jijjigaa jechuudha. Akkana kun kana ilmi namaan ijaaraaree adaraaf hin nyaatinaadha. Ani nyaatamee anumarraa naa ga'u. Anumarraa naa ga'u. Mee anumaa naa ga'u. Kana fakkaata. Namantaa daa'ima kootan guddifadhaa. Ana dhibee gwaddeenyaatti yaa har'a fe'anii. Ani omaayyuu sin ta'u ilbaan garuu isaa. Kana na farada. Uummanni Oromoo kana laalatii jechuudha. Kana sheer naa godhaatu hundumattuu jechuudha. Mee manuma ilmi namaa akkanatti ijaaru. Warri mee TikTok wanni silkuma quxurii isaa wajjin nan gallakkisa. Warri inni gadheeche baay'eedha. Warri inni fafeeche baay'eedha. Ana bichaa miti an nyaatame. Ana bichaa miti an nyaatame akka maleetti ijaaranaan jedhani. Beektu namni natti nama. Yaa takaffaa tadaffaadha. Ciraaroodhaan manni ni ijaaramaa jiru. Ni ijaarama. Maal akkasiniin jedhu beeku. Afaan wal'atate beektu. Akkanadha akkanarran jira. Kanarra sinii jira bareedarran jira shakkaarran jira. Kun immoo jechuudha. Dikaamii waggaa 15 kan duraanii kun kanadha. Kana keessa kifili saaloniin kun kiyyaa kana ture. Dikaamiin waggaa 15 kana rabaa kana ture. Garuu isa kana. Ijoolleen Oromoo taatan nafaradaa dhuga. Nafaradaame eechertanaan jedha na dubbisaa miilan. An duratti eechertanaan jedha. Sheer naa godhaati mee qaama isa ilaallatuun jechuudha. Ani silkii isaatis isiniif hin kenna. Qaama isa ilaallatuun. Bakkuma fe'aa ta'u qaama isa ilaallatu biraan naa gaame. Isa ilaallatu. Maal seetan firmaadhaan hin kennine. Tafaraaramee silkiidhaan hin kennine. Silkiidhaan hin kenne. Ijaarramee tan itti galaa. Ijaarradheen itti galaa. Qabbanaa'een itti galaa. Duratti nyaatamee ammas jiggaameen nyaatamu hodheetanani. Kana kecha fuuldura tanatu nagee saadoniidha. Jedheetan malee gazzamni narraa feene. Anumaan waa ga'u. Mee ilma Oromoo tamalakkatu ilma Oromoo dhugaa namaa barbaadu biraan naa gaame. Baay'ee dhugaan namaa deebi'a nan arga. Miidiyaarran oola si wajjin nan oola. Mee qaama ilaallatu biraan naa ga'a. Ani silkii isaatti sheersinifan godha. Qaamuma isa ilaallatuun ilmuma namaatti akkanatti ijaaraa. Dhagaa makiinaa ruubitiin an hin taane makiinaa guddaa dheedeeti. Makiinaa guddaa na nyaate. Baqa zooris sinii jedhee ta'u jira. Zoor xinnoo ishii amma natti furutti jechuudha. Amma natti furutti. Amma fayyutti sin jalaa na dhukkubee jira. Nan dhibama. Xalaatan na gammade. Xalaatan na gammade jiru. Malee ani sinii jiraani waliin hin teechan. Waliin hin tiiktookii teechanii sin biran jira ammasi. Ani jira. Ani jira. Ani jira. Laala. Egaa akka goota fikirii wanti nyaatamina.
ol keecha kinoo akka nama dhibamee sana zabaarraqe nyaatamina 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 tole anaanarraan kan kaase ga'e jiraachuun moon hin danda'ama sinii galeemi namni hin jiraatamu hin jiraatu miti hin jiraanna an kana caaltuttuun fa ilmi namaa tun guddaa'ii miti garuu xiiqidha xiiqitu na dubbisaa beektu yookaan odoo namichi kun ana ajjeesee narra deemee bareeda ture du'an caalu odoo na ajjeesee narra deemee bareeda ture yookaan immoo odoo wanni ta'e bakka wanni tokko karaa gumaan dafqa kiyyaa akkatti finnu beektu akkatti hojjennu beektu hin beektanii miti hin beektu ibbiqii maleetti isinii laxxafa ibbiqii maleetti laxxafama ciraaroodhaan manni ijaarama ciraaroodhaan ciraaroo kina isaa ciraaroo argitanii ciraaroon itti isinii saaggamee maagara akkanaatiin maagara laaladhaa isinii maagaruma laaladhaa bakka ishiin jirtu jechuudha laala ammoo tashakkaamii baddaa si ola argitanii isin saruma beemuu kumti nagaa jedhame keessa hin jiru isiniin jedhaa beefikirii waan ta'u kanakaa uummanni tiiktookii kiyya jalatti argamtan madadeen keechannaa kana laalatii qaama ilaallatutti sheer naa godhaa dhugaa isiniin jedha warri dhugaa namaa barbaadu baay'eedha warri dhugaan kee deebi'u baay'eedha ijoollee saawudii jirtan warri beekamtoonni sirritti jirtan kana sheer godhaatii qaama ilaallatu biraan bicha naagaa intalma namaatiif akkanatti nyaatama intalma namaatiif akkana ta'a. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi hordoftoota keessarra jirtu bakka jiraatanii akkuma jirtanitti nageenyi sirfaana haa jiraatan isiniin jedha. Ijoolleen teelle ijoollee shamarran jechuudha. Oromoo biyyoota namaa keessa jirtanii viidiyoo kanarraa barumsa guddaa fudhatan jedhee abdii guddaan qaba. Maaliif Oromoon biyya namaa keessa teettanii mana nuu ijaaraa lafa nuu bitaa jettanii maallaqa keessan namatti kennitanii barumsa guddaarraa argatan jedhee abdii qaba. Akkuma viidiyoo irratti agartanii obboleettiin teenya tuni biyya namaa keessa turte yeroo hedduu jechuudha. Akkasiin jettutti naannoo tanaan dura waggaa 15 turte mana ijaarattee jirti mana ida'ataati jechuudha. Nama amantii obboleessa kiyya jettee abdii irra kaayattee mana naa ijaari jettee maallaqa itti ergaa turte isiin basiixa nyaatamte birrii waggaa tokko jechuun dhugaan isiniin jaa haa ta'u garuu birrii waggaa tokkooti miti birriin guyyaa takkaatu oomiyaa dalaganii namaaf hin kennamne baay'ee takka namatti dhagahama garuu immoo isiin birrii waggaa tokko jechuun isaaba namoonni hedduun miidhamaniin homaa hin jettu natti fakkaate akkasuma akkuma argaa turtanii mana si ijaaraa jiree birrii waggaa tokko jechuun ka maallaqni yeroo ammaa kana jechuun baay'eedha. Akkuma agartanii akkuma viidiyoo irratti agartan kana mana ijaaraaf jedhee mukan taaneen wannan taaneen gaddadhaabanii birrii isii akkuma fedhan godhanii birrii akkuma arganitti taphatanii jechuudha. Mana isin agartan kana ijaaraniif gaafa isiin immoo laallatuu fi ijaaradha jettee biyyatti gadi buutu manni haala isin agartan kana jira jechuudha. Mana kana keessa mundummaan takkatti mundummaan rogaa hin jiru. Mundummaa ijaarsaaf yookaan mana ijaaran tokko mundummaan rogaa hin jiru jechuudha. Mana kana keessa akkuma isin agartanii muka silaa zaagaadhaaf gisee mana laxxafan zaagaadhaaf adda babaasaa itti zaaganiidha kan mana ittiin ijaarame garuu inni hagana waa dhaabuun isaa alhamdulillah jechuudha. Wannuma hundaayyuu obboleewwan tiyyaa of eeggannoo godhaa. Onkroonni maatii keessaniinis obboleessa keessanittis namoota biraattis amantanii maallaqa keessanii fi mana nuu ijaaraa jettanii namatti maallaqa keessan kennitanii